هذا مرات يقالي جولي أما أنت هيدو بشنا جيسي سيني خطو ويتين مال ركوب لا ديمتي جيش انغوتو على تيسن ما هذا مرات يقالي جي درانو راجو وانا كنا نازينتي أبو أن هدو تكنا رستي قبتيلي دران جرتو جرا إيه قبتيلي كون هندينو ديبي يو أركته mana galchi yoo ammoo akkuma dursan ta'e wanni mana galchi ta'e si jira arra deebitee tuma borogutteedha daawwattoonni nu daawwatan kun ta'anii haa galatoomani oromoota hedduu takkan jaaladha namni isitti hin bilbilin hin jiru koosisii nuu kan ittumaan kan itti bilbilan arra tole jettaniituma boru bilbilwaa jalaan kaaftu booyaatti dhuftee mana kiyya jirti hottu gun sin jedhu maal jedha kaleessa man dhufin doogora guddaa hatti jiru si gowummaa yoo seetee sobante السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرجرتو هردوتو صافي خبر جمتو تبعتي channel خينيا هندي خيسرو بكم جرتني تيجا سلام تانتينيا توني رابو كاتسين هاجي سنجي كذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشما حركة فوني دعوتو هردوتو تماتي channel خينيا جرجرتو لجن كيسان بدالا يادو عارو قدان سكاب عارو مالنا كبدا عارو مالنا كبدا أتيه هونسا أكمل ني أدمو يادو yaadu jirta ni haddamoo yaaddu ni yaadu ballisee yaadame okay namni ballisee yaadu dhalaan takka ifiin deemti malee ifiin ni galti ifiin hin galtumi egaa ifiin hin galle haati manaa ta'e ni hin gala jettee dhuftee miti maaliif seeni manni si balla jetteen ol seenuu kamitti ol seenii jechuun kam dadhabsaati raaju maal taate maaliin tahan dhuftee ulaara dhoyite Jolleen mama jettee itti fiide balbala jalaa bante. Eenyu jalaa jolleen balbala bante jee yoo ni dafee balbala mana kanaa banee gallaalu cumaati qoqqan ol laalteetuma qilleensa yaabbatte. Maali? Laa yaaddo asirratti maan tanaani likki jirtan. Hantuutuma adurre harkee godhi. Dadhage. Fiigisa. Dadhage. Jaafataa hundi. Yaaddoon koflaa nama miiri jirtaa jetti. Koflaa nama miiri jirta. Jechuun amma yeroo kofluu sin jiru maaliif ati kuni hedduu takka nama ballisee yaadu jedhin siyaata. Akkas taanaan akkati yaadduun hin beekan malee akka kiyyatti balliseetu moo akkati yaadduun illee hin beekan balliftee akka yaadduun hin beekan akkas taanaan namni tokko ifiin deemaa bar yookaan dhalaan takka ifiin deemti ifiin deebu akkas jechuun kiyya tokkoffaa isin dhufte ijoolleen fuudhee hadiiqaa geessaan ati siin galtu mammaaksee kun siin galu moo siin galu لا جولين فودي هديكا جيسات ايوه جيستو اندس جولين تسيتي ابو هديكا متي دبين يرو سني لا يرو سني جولي غباسه قلنس فودچيسه مقام گيسه نياتا نياچيسه ددبسيسه منفيد منفيد متي يادو رابد يرو مسان دفته جولي دان هديكا گيس ما جولين تبلاتي چراتن مال داپ اسر سنگل تيچتن نم توكو مما اخجاني واتو فني ما خني واهي منكجان جولين هديكا گيسان سيدا ati kami sigalu dadhabe guyyaa tokko dhuftee geessitee bara osuma achi jirtu yaa akhi hadiiqaa miti yookaan iddoo bashannanaatiin akka ijoollee geessitu haadha manaatti qaalii ijoollee ammaan tanaan iddoo bashannanaa geesse tafaddal seeni hottu weetteen maal rakkoo qaba dhalaa deemtee ji'a shan guutuu ala teessan ilmaa haadha manaatti qaalii jee daranuu raaju waan akkana naaseenati aboo an hedduu takka naariste haa amma isheen tuni booyaatti dhuftee mana kiyya jirti Kali mana kan jirti hottu gun sin jedhu maal jedha kali sama dhufin suma biraa'u dhufnaan gahaadha barmati laal duraan suma biraa'u dhufuu hiddee miti isin aywa amma bar jijjiiramtee jirti aha isin na bira dhufuun gaasiif odii paabil ziqinna taasisaa beermee yaaddo amma naarsin odii paabil ziqinna taasisaa aappumma dhiisa ziqinna naarsinis Halee na bira dhuftee amma if jijjiiruu barbaadina fakkaasi dhugaadha if jijjiiruu akka barma if jijjiiruu misiidha yoo biraa if jijjiirti isin ji'a tokkoffaa ji'a dabarsina kana keessa guututti if jijjiirtee jirti isin maaliif akka kun akka inni jiru kun kami naagaari muhammada ahaa namni kun kana dubbachaa ture hawwunda na bilbilaa ture maaliif na bilbiluu dhaabe sigalee atis bilbilaan ture anis bilbilu ji'a tokko guutuudhaaf duraanillee dogoggorri kasii biraa Abo barin talatara jaartee tana itti dadhabne yeroo hedduutti bilbilee jechuun jala taa'abne akka isin deebitu goonee miti amma immoo ifii dhufte miti eega dhufte halee booyaan dhufte waan ati ittiin hin beekan atis ammas afaan tolfateeti ijaaniin morma gabbaasiitiin hulaarraa isii laallaan kaatee hottee ni ari ijaarti baase kana yaa hin beekan san anamma sanis akka godhin beeku kottuu jennaan ati isii yoo rakkinni si bira jiraachuu baate halee maan dhufin Kale wanni nafeef sababni tafte tokko farratti rayyaan rafu jira laal ayya mucaanti karaame ni rafa mucaa kana hirriba irra maaliif hin hirriba dhorka fuutee
asin fiddu asitti naasiftu Aywa waan isin asoo barbaadu. waan asin fidduu isin tuni ji'a shan guutuu ala turte. Sanbira dabartee ammaas ifi sodaachuu malti. Achitti yooniif ati dhuftee dubbannee deeqaa shaniif akkana rakkinni kana jennee. Mee maaliif sodaatte hin tuqu ishiidha? Aboo ifiin Akkuma irraan kaa'u bara kun duraanii ifiin deema malee ammallee dhaggeeffadhu. Quba kiyya akkatti isiidhaan hin tuqu. yaaddoo baratiin tooyitoo. Arraba Garuu isii immoo yoo fuulli diriiriin kee fuulli kee yoo hin diriirin fuulli kee akka duraanii sana yoo hin diriirin Fuulli akka laafuutti hin diriiru gaa. fuulli kee akka duraanitti hin diriirin isiin akkamiin fuula sirraa harkatti bee. Fuulli akka laafuutti hin diriiru gaa yoo tura keessa. Laa amma dogoggorri guddaa yaaddoo sibira jira. Halees tokkoffaa wahuma jetteen jira malee atis hootu gun san jawsanii mucaaraan feesin dhorkine abadan mucaaraan feesin dhorkine. Anammaan tana wanni sin lolaa jiruuf maal seetu waan si jaaladhuuf malee osoo ni feeti jechuun sirraa dantaa gabaadhu baay'ee I don't care jee yookaan bakka wanta akka rakkoon qabu jee usuun danda'a akka nama kaanii jechuudha. Maaliif si loluun kiyya waan si jaaladhuuf waan ifin akka gartee isin waliin galtanii ijoollee tanaa wajjin nagayaan ilmaan keessatti akka sirraa deebitu. Ammoo bara ijoolleen tun bara mana keessa siitee jirti. Qilleensi alaa kun akkamii yoo waan kan baraan beeku. Ijoolleen manatti hin hiite. Aduttuu beeta akka qilleensi fudheen beeku. Akkaan ta'e gartu. La tokkoffaa qilleensuma alaa kanaa waan nuti jiruu baruun beekadhu waan takka. Ijoolleen manattuu siite ijoollee keessa sirraa deebinaan ati maal barbaadda? Maaliif fuulli kun maa diriiruu dida? Raaju. Ani isii deebisuu hin dinne. Ayyee. Isiin ammaas yoo deebitees akkuma dursan. Eewa. YouTube dhiisii. Achi dhaquu dhiisii. Eewa. As dhaquu dhiisii. Sanuma isiin. Saniifiin waa'ee isii tana hafe. Amma tokkoffaa irratti warri isaanii kamii jiru itti aaranii jiranii. Warri keenyas itti aaranii jiran. Guyyatti gusa kan hin dubnuuf hin qabu. Wajji haasawinee kaniif amma toltee khalaas hidufti gabbeen see geejjeeni tamaa naan jetti. Isii bira lakkiin dhufuun hin jirtu. Bilbila hidhattee rafti ol deebite. Laa dhufee jetti hogguun lammaffaa yeroo walii galle sanii deebisee bilbileef bilbilli sii cufata. Borumtaa ammoo hogguun bilbileef dalagatti hin jiraa barii naan jetti harka. Anama sii didee naan jiru jirtaa miti. Eewwa. Daawwattoonni illee hin didinii naan jiru jiran. Haa galtu. Eewwa. An isii tanaa hin amanne. Maaliif hin amanne? Yoo barbaadde amma ni gala jetteeti wayita nuti hayyee gali jenneen hin galu jettee dhabde. Karaa isiitiin akkas jettee haftu. Ati immoo hayyamiif. Hayyamiifi manatti haa galtu. Kootuu itti dubbadhu. Gaafa galteemmoos waan biraa haasa'uu dandeessimi. Maali wanni isin haasa'u? Waan biraa kanaan dura naafattis quba qabda. Waan irratti wal dhabne. Sababa yuutuubaa. Sababa yuutuubaa kana yoo dhiiftee na wajjinuu yoo daleeyde. Laal anama wulii dhalaa biraatti wajjin yuutuub hin dalagu. Eeywa. Yuutuub akkaanii nan barbaadutti na wajjin yoo daleeyde yuutuub kun haraamaa miti beekadhu. Dhalaan islaamaatis akka islaaminaa isitti hagooggattee dalaguun isi. Uffata isii sirriitti uffattee dalaguu qabdi. Rifeensa asiin gabbaaftee akkas maarree jechuu miti. Yaaddoo amma asirra dhaabbu takka. Waa'ee yuutuubaan haasa'in manatti haa galtu takka jedhi. Laalamma waa'ee yuutuubaa dhawaata keessa tura keessa jechuudha. Maal jetti maali? Qaccee wal gargaartee arba hiiti jetti miti. Akkas jechuun kee akkas jechuun wanni jaamuuf jira. Tura keessa jechuudha lakka wal fudhatanii isiidhaan haadha manaa qaali. Yuutuuba kana naa hojii dalagi. Akka jechuun kanaas amma itti himuun kiyya naafu. Amata meeqaan kadhatu jira kana? Itti himuun kiyya naafu. Dalagee amma miidiyaa gaafsa tana dura miidiyaa irraan finne. Miidiyaa irraan finne. Amma immoo jechuudha anis ni amansiisa. Garuu immoo amansiisuun kiyya itti dubbachuun kiyya naafu. Suutatti jechuun waan kana hagoonu isiin jalqaba manatti haa deebitu ilmaan keessatti. Hogguu deebitee booda dhawaataan jechuudha. Takkara lama. Atis amansiifta. Amma adeemsa keessaa maaliif fagoo sana gahee amma yoon hin dide yoo feetee dalee jimma isiin. Yoon isii tan manatti hin deebisu anjee dalaguu dandeessi. Ammoo adeemsa keessa yoo ta'e wilii waggaa 2-3-4 akkana turraga. Saniifuu atis akka keetti jechuudha wanni guddoon takka icciitii yaaddoon haadha manaa isaa mana galchuu dideef yoo isii yuutuuba naa hojii dalayte malee. Ammas yoo mana galtee akkaanan dalaguu hin feetu. Yoo isiin sirriitti if sirreessitee if jijjiirtee sammuu duraanii san balleessitee sammuu biraa haarawaa yoo deemte barri kunuu barbarri moofaan kuteeti
barree haaromni dhufaami. Namni jijjiiramuu qaba. Achuman taa'u. An hayyamamaa yeroo takka illee ani isin diddoon. Ammoo qabxiilee duraan jirtu jira. Qabxiileen kun hundinuu deebii yoo harkate mana galchi. Yoo ammoo akkuma dursan ta'e wanni mana galchitu eessa jira. Arra deebitee tuma boroo kutteedha. Yaaddo hedduu takka nama jiraanii. Ati maanta nan dhagee waa'ee yuutuubaa jechuudha. Waa'ee yuutuubaa kana suuta haan amansiifta. Haadha mana ta'ee ani sirra hin beeku. Tan dura siin jedhin jira. Waa'ee isiidhaa kana amma haareettiin jechoota isiin duraan haala gartee isiin itti duraan jirtu san keessaa haqeetiin amma haareetti zabana isiin baate kana jechuudha. An amma amansiisa jee yooniif hin fudhe. Yooniif hin amansiisee numaan kijibe. Maaliif garuu immoo ati amansiisuu dandeessa. Akkamii amansiifta? An amansiisu bar waggaa 4 kan YouTube jalqabe. Waggaa 4 amansiisuu hin dadhabne. Na amansiiftee isiin deebite. Duuba maanta akka jechuun kee isiin hin galin yoo yuutuuba hin galle yoo yuutuuba hin dalenne achuma haa teessu. Achumatti haan raaftu jecha jiru. Duuba kun akkanatti akkami sirraa barbaachisa yaaddu jechimma jechuurtu. Narraa hin barbaachisu. Tokko faratti ijoollee keessatti yoo narraa deebite bareedaadha. Yoo caalsirraa jettu. Yoo caalin jettu akkuma duraanii sanitti dhalaa wajjin hin dalagini dhalaa harkaan qaqqabdaa dhalaa maal goota waan humna keessa hin jirre kan. Duuba harkaan hin qaqqabatin kaa'u jechuun harkaan jechuun. Anammaan tana waan tana keessa hin jiru. Dhalumaan nan takkaatu harkaan qabadhee hin beekne sanii hin beekin san na qaqqabachiisu barbaaddisiin. Nam tokko dhaggeeffadhu. Karaa toltuutiin si oofaa jetteeti karaa jallinaa si oofa nam tokko. Amma waan na keessa hin jirre ana keessa fiduu barbaaddisiin. Si keessatti uumuu barbaaddi garuu ati nama waan gaafa nan dargaggeessa nama gaafa dargaggeessaa dhalaa 50 wajjin deemtaa. Dhalaa meeqaa wajjin deemnaa miti. Ammoo ergaan fuudhee waan san takka illee hin qaban. Ammoo isiin akkaana waan sanitti deebi'uu na godhu jirti. Fakkeenyaaf amma waan ati hin qabne tokko amma irraa juujee yoo si arrabse waan sanitti baata wilii. Dhugaadha amma asirratti kanaaf wal jallisuu laalla kaleessa jechuudha dhuftee boochi isiin boochee na biratti booche suni hedduu takka gara na nyaatte natti haasa'uufillee hin dandeenye garuu immoo ani kun hundinuu isii eega hin galeettee ijoolleen hadiiqaa geessan tuni beekadhu yookaan ijoolleen bashannansiisan kuni ati siif galuu qaba soo sorgoo haasiif ta'u hiikuu qabdi jechuuf hin singee haadha manatti qaalii ol seenyu jetteen hanga saniif kabajaan teessirraa ni sodaatti. Kabajaan teessirraa hin jirtu yaaddoo kiyya. Nanage ati nama irra bilii nama beekaa ta'uu qabda. Isin dhuftee taanan tafaddal manni kee siif banaadha. Akkuma durii garuu immoo. Ni sodaatti. If sodaatti. Haraas hin sodaatin jettee gorsuu qabdu suma na fakkaatitti saniifuu mi'ati dhaamsi ati si dhaamtu waan kana haadhiin dhiisaa waan kana yoo dhiifte mana galuu dandeessa wanni jettuun asumaan gabamu. Gaman waan uumee gara dhumaarratti. Maal jiini? Wanni haadha manaatti yaqaalii waan kana yoo hadhiifte ta'e manatti galuu dandeessa. Ani fuulli kiyya diriiraa. Garaan kiyya siif bal'aa harka kiyya siif bal'aa jechuun wanni qabdu yoo jiraatte. San kophatti itti bilbila kalaatti bilbila. Ni dandeessa. Osoma viidiyoon hin jirreen itti bilbilee akkas jaan malee. Saniifuu na qaanfatte jechuudha. Na qaanfatte moo hordoftoota qaanfatte? Lakkee. Okay. Kophumatti hin jaani? Yaaddoo. Anamman tana kaleessa jechuudha. Hedduu takka na boochisiin geessitti himeetiin jira. Atis dhufuu dinnaan. Isiinis ammoo manatti si deebise jennaan. Manni kanumaan dhaqee ifiin irraa deebi'e jennaan. Akkas sanis na keenya jechuudha. Kaleessa fuudhetiin mana arabaat deebise. Maaliifin kana godhe hammeenyaaf sitti hin fakkaatin. Tokkoffaa sirraa fuula harkadheetiin fuula harkadhee jechuun kiyyaa attamaam ni hagaltu jechuu jirta. Garuu ammoo dhalaan sokkitee biyya tana keessa jechuudha. Mana namaa sokkuurra mana dalagaa isaa yoo teessise isiifillee kabajaadha. Tamam? Isiifillee kabajaadha. Anaafillee akkasuma jechuudha. Amma isiin ardii balleessitee wariin. Laa jechuudha. Nama meeqaatu yaa'u jalqabee eega isiin deemti. Kun ammoo warra nu jala eeggalan kun gandi ollaa keenyaa kun eega isiin deemtee baatii lama teessise kaatee deemte isiinis. Yaa itti deemte. Ilmaan irra dhiiftee yuutuubillee qabaatee ol baasee harkumaan korsiisu. Rakkoodhaati. Saniifuu hundumaafuu isii mana dalagaa deebisee jira garuu ammoo waan tiitiifis irra geesse naaf himi jeetiin jechuun yaada kana beekatu namni yaada ni jijjiirrata. Hiboochi maaliif ni boochi
saniifuu iftara gagge yookaan ani imma duraan wanni si boochisu maalime na dhagee an barsiin jee namni tokko ifiin baha malee ifiin hin galan jechuun Oromoo kaay anaa miti jechuun kiyya manuma isiiti namni tokko biyya mana keessaan baafne naafi ati miti keessi mana baase ifiif baate garuu ammoo mana deebi'uun dibdee jirti gaaratti taatee jirti miilli hulaa seenuu didee jira dhiiroo ilmaa jechuun yaaddoon kun akkam naan ja'a duraan waan ati dhiisi jetteen waan isin dhiisisin jette ati dhiisuu jiddee hangammaatti fuftee jirti amma itti jabeessitee jirta itti jabeessitee jirta waliin diftumti amma immoo isinis wanni ol deebiteef akkana fakkaatutti waan gartee dhiisisin jette sanii si wajjin eegaluufis ta'uu danda'a yaada siidhaan barree beekadhu. Saataan hojii eegala? Yaada namni si hojii eegalus ni mala. Amma fakkeenya anis mari'achiisee akka isin si hojii eegaltu yoo kan godhu ta'e akka biraa laata. Isiidhaas akka isin si hojii eegaltee yuutuuba kana moorsi caalaa tattaafattee akka dalaytu. Kalaas akkas goonaan maal ta'u fire? Saniifuu atis fuulli godhuu dandeessa? Kanamoo. Tokkoffaa ani ni mari'achiisa garuu ammoo moor kan godhuu qabu si. Ani ni mari'achiisa. Jechuun akka isin kalaas waa hundaafuu ittiin bilbila. Gigaafatta. Amma na cinqiteeme. Asumaan na cinqeera sumaa fi nam tokko kana bilbiluun na cinqeeme. Laa nuti si cinqeene si ani sin jaalladha. Amma ittiin bilbila. Itti bilbileetii wajjin haasa'ee tokko faratti warra isaanii qabiyyaa dhiifama gaafattee warra keenya dhiifama gaafattee. YouTube si wajjin dalagoo naan jette alaaxuul agaltu. Kalaas fuulli keessi waan kana yoo isin godhuu baatte immoo fuulli kiyya hin diriiru dukkanaa itti akka biraaletti. Saniifuu yaaddoo inshaallah ni sirruutii yaada hundumaafuu mee atis itti mari'adhu itti bilbili maaliif duri haasaa isii si bilbilee sirkeeti jalaan qabdu miti amma mee ati bilbiliif. Rakkoon qabu. Har'a ati bilbiliif. Maaliif haadha ilmaaniitii boochinsiidhaa kuni waan hin taane yaaddu marti. Saniifuu akkasii jechuudha. Ni bilbilaaf rakkoon hin jiru kalaas. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya jechuudha yaaddoonis akkuma gartan kana deddeebii keessa haala dhagaamuu akka jedhanitti jechuudha. Har'aan tana deddeebii keessa tolle waan nan jetteef hedduu takka galatoomii garuu immoo haadha manaa ta'ee yeroo xiqqoo keessattiis anuma achittu manatti isinis isiidhaan deebii jetteen akka isin gartee mana galtu ni gootaa jeetiin abdii sirraa qaba. Sirraa qaba jechuudha. Okey gaa hordoftoota kabajamtoota keenya jechuudha waan dhageeffataniif waan hordoftaniif baay'ee takka galatoomaadha bakkuma jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu. Horaa bulaa isin jechuudha.